Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleewwan kiyya baga rabbiin tursiisee umrii keessan har'aan isiniif gahe har'allee seenaa ajaa'ibaa qabadhee dhufeetan jira. Haga dhuma viidiyoo kana like, share, subscribe godhaa na wajjin ta'a. Warreen haga amma subscribe gootanii na hordofaa jirtan baay'een isin galateeffadha. Kan hin godhinis ammumarraa godhuudhaan maatii naaf ta'a kan isiniin jedhu ani obboleessa keessan Sa'iid Umar galatooma. Ilma mootichaati fi gurbaa hiyyeessa. Ilmi mootichaa kun masaraa abbaa isaa keessa jiraata. Akkasuma gabroota fi qabeenya fi waan ilmi namaa jireenya duniyaa tanarratti itti haajamu hundaan guutamaadha. Garuu haa ta'u ilmi mootichaa kun gammachuun isatti hin dhagahamu. Qalbiin isaa takkaa raahaa hin arganne, takkaa seeqillee hin beeku. Akkasuma ilmi mootichaa kun guyyarraa gad bahee qarqara galaanaa taa'ee naannoo gabayaa wahitti ijaan namoota geggeessaa oola. Akkasuma gurbaa hiyyeessaa tokkotu dhufa. Akka fajiri salaateen gurbaan kun gara gabayaa tanaa dhufee kanaafis meeshaa baatee saniifis baatee waan argate walitti qabata. Ilmi mootichaa kunis taa'ee gurbaa kana laaluu eegale. Gurbaan kun yeroo salaanni dohaa gahe galaana sanirra dhaqee wadu'aa godhate deebi'ee dohaa isaa salaatee gara dalagaa isaa deema. Akkasuma yeroo zuhuriin gahes deemee galaanarra dhaqee wadu'aa godhatee zuhurii salaatee meeshaa isaa hiikee kubsi keessaa baasee hanga tokkorraa nyaatee waan hafe deebifatee eegasii muka kana jalatti haara galfata haga aduun tasgabboottutti jecha. Eegasani ilmi mootichaa kun gabroota isaa ajajee akka gurbaa kana fidaniif godhe. Gurbaa kana yeroo fidaniif taa'ee itti haasa'u eegale. Gurbaanis ani haadha fi obboleettiin mana keessaa qaba. Haati tiyyas nama guddaadha. Obboleettiin tiyyaas hin dhukkubsatti. Isaan lameenuu immoo guyyaa hunda soomaa oolan. Kanaaf immoo ani hojjadheetan galgala waan isaan nyaatan isaanii fidee gala je'een. Ilmi mootichaa kunis gurbaa kanaan sii fi haadha fi obboleettii keetillee fidii masaraa keenyatti gala asitti waan barbaadan isiniif guutee nu wajjin jiraattanii jeeni. Gurbaan kunis maaliif je'ee gaafate. Ilmi mootichaatis rakkoo kee kana sirraa furmaafi malee dhimma tokkollee sirraa hin qabu je'een. Gurbaan kunis deebisee eenyutuun ani rakkadhe siin jee, eenyutuun ani rakkoo keessan jira siin je'ee gaafate. Innis haalli mukan kee kanatuun si hima yeroo jedhuun gurbaan kun lakkii ani rakkoo keessa hin jiru, haala kiyyattillee gammadaadha, qooda kiyyattillee gammadaadha je'ee deebiseefi. Ilmi mootichaa kun hedduu isa ajaa'ibe. Jireenya kanatti namni gammaduun hedduu isa dhibe. Innu waan hundaan bakka guutamee jirutti masaraa abbaa isaa keessatti gammachuu dhabee jiraata waan taheef. Eegasanii ilmi mootichaa kun gara manaa deebi'ee itti yaaduu eegale. Eegasii dhokatee masaraa abbaa keessaa bahee magaalaa sanirraa naannoo biraa deeme. Eegasii gurbaa sibiila tumu tokko biratti goree isa biratti akka dalaguuf isa gaafate. Gurbaan kunis tole je'ee saqee balee wajjin dalaguu eegalan. Gurbaa kanaafis hojjataa tahee ilmi mootichaadhaa wajjin dalaguu itti fufe. Abbaan isaatis gurbaa kana barbaadee bakka inni bu'e dhabee jira. Waggoota hedduudhaaf barbaadee dhabee itti dhiisee jira. Eegasanii ilmi mootichaa kun jireenya isaa kanatti hedduu gammadee akkasuma raahaa argatee xaa'aa rabbittillee nama jabaa tahe waggoota dheeraa booda dhukkubsatee du'aaf dhihaate. Gurbaa bira hojjatu kanaan ani waanan hafunatti hin fakkaatu, akkasuma abbaa kiyyatti naafimi, du'uu kiyyallee itti naafimi, abbaa kiyyallee naasa barsiisi jee itti dhaammate. Inni kunis abbaa isaa waan hin beekneef abbaan kee eenyu jedhee yeroo gaafatu abbaan kiyya mooticha biyya kanaati je'een. Hedduu isa ajaa'ibsiise. Ilmi mootichaa maal rakkatee na bira asitti waggoota kana hundaaf hojjata kan jedhu. Gammachuun qabeenya keessa hin jiru. Akkasuma gammachuun waan lubbuun tee barbaaddu hunda argatu keessa hin jiru. Gammachuun xaa'aa rabbii keessa jira. Gammachuun ajaja rabbii keessa jira. Anaa fi isinillee nama rabbiif ajajamee itti gammadee raahaadhaan itti jiraatu nu haa godhu.
Viidiyoon har'aa qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.